Abbaan imaamaa sanii du'aa godhe gaafate. Imaamaa sanii du'aa godhe gaafate. Aku nagar gari aku. Afaan Oromoo gadi bu'u du'aa. Rabbiin afaan Oromoo jira. Dijala amin jika? Amiin 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 amiin. Warna Ramadana kana kan dullah bilang dengan dia ko ban tan jira Ramadana ko raga be ko. Amiin. Ya kali ko warna baralu amatu kan so lu ko. Baraka suntuma Qur'anati baraka suntuma somanati. Du'aa qobla taate. Amiin amiin. amiin. Ya Rabbi Ramadana kana warna amanni nyaato beti warna amatu nyaato ko. Tapi subhanallah. Duraan dursa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota tajaajiltoota ilmaan Oromoo hordoftoota Oromoo hundi keessanuu baga Ramadaana guyyaa irraa Rabbiin bu'ee inshaallah harkanarraa Rabbiin inshaallah warra akkuma nagayaan fuunetti nagayaan lafa nu haa geessisu ibaadaa keessa gartee goonetarallee Rabbiin nurraa haqee baluu ibaadaallee hara fuula duraattillee warra jajjabaatu Rabbiin nu haa taasisu. Warra gartee khayrii inni qabu hundaa'u khayrii gartee hundaa'u akka Rabbi nu haa taasisu asumaan obboleessi ta'e haa galatoomu haa kabajamu affeerraa akkana fakkaatu ismi akkana fakkaatu kana nu dhiyeessee nu affeeruu isaatiif duraan dursaa galatoomuu isaan jechuu barbaada Rabbiin ammallee riskii gurguddoo gartee kanarra gurguddoo nama gartee ganda guutuu biyya guutuu nama akka ta'an hunda akka gargaaru Rabbi isaaf haa kennuun jaa. Jaalala kana kabajee akkasitti nu bira dhufuu keetiif guddaa galatoomi sinyaa obboleessa kiyya warra amanni nyaatu miti warra amatuu nyaatu warra akkanatti tana keessaa miti tana olii keessatti jiruu baqaa tanarraa galtee jiruu biyya keessatti gammachuudhaan waliin soomee akkana yaamee wal afeeru numaa kun ويا تهجدا هل كان ويا رمضان والرمي سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرأ من سين فجاسو بين الكافي والنون التي أمري ملاك تاسسو كترباني ننانه لم نجم قويا إيدا در جماعة سلانا تراويا تهجدا Aku kenapa tuh? Wannoo wantoota Lagi, dua ibu dan ibu kerja kesian lah. Dua ibu. Mama.